maqaa rabbiitiin si qabe viidiyoo kana share copy link repost godhi namudate afaanuma keenya kana yabeessu jecha namni waa hedduu namudate waan biraa dhiisi nattillee katabanii kitaaba akka waan Sheekh Rashaad dalagu kana biran dhaabbatina biyya Oromoo mataa garagalchuu deemaa jedhanii godhan. Ani immoo calliseetuman obsee waan isaan jedhan irratti obsee mangistii Suudiidhaallee maxxansa viidiyoo kana share copy link repost godhi warra seenaa hayyuudhaa ossuu barbaadan biraan naaf gahi. Warri Sheekh Muhammad Rashaad jaalattan qofti viidiyoo kana dhaggeeffadhu share copy link repost godhi bakka hundaan naaf gabbalessa kiyya. Yeroo ammaan tanaa kana social media irratti waan deemaa jiru ni argitani. Seenaa hayyoota Oromoo jaanii kaasan. Garuu seenaa hayyoota Oromoo keessa Sheekh Muhammad Rashaad hin jiru. Mee warri Sheekh Muhammad Rashaad jaalattan kommentii jalatti Sheekh Muhammad Rashaad hayyuu Oromooti jaa barreessa. Ulfaadhaa galatooma.